السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شماركم هنا كوجمتوتا دعوتوتا آشا عندك ديرتو أكم جرتان ونجا جرا الحمد لله رب العالمين. دعوتها تكينا راكم أرجتان كنا جولتي يوجين الدوشنا راكم ديما جرا هذا ما شاء الله تبارك الله هدو وريد جرتي كران قبان كنا كم أرجتان كنا حالا كنا بري جاني جراني منون هدو لدي جمينا من هدو لدي بوي وقرومو حالا كنا ميديشاني جراني جورا كران قبان asitti akkuma argitan kana iddoo bashannanaa hin isin jedhee jira mana keekii gorree keekii nyaanna jedhanii ijoollee wajjin baane waan ta'eef akkuma argitan kana keekiin dhufuuf raayyuu fi maammeen keessa fiffiigaa jiranii achitti nama hedduutu jira waan ta'eef kilaasii addaa qabannee irraa asitti jechuudha. Sababni isaallee ijoolleen ni raabbashanii ni haasayanii nuti immoo viidiyoo waraabuu barbaannaa sababa kanaaf kilaasii addaa nu wayyannee haala kanaan kilaasii addaa qabatanii taa'uu ni danda'ama waan ta'eef as teennee jirra jechuudha wanta kenna. Yeroo hunda viidiyoo meeshaa yeroo hunda viidiyoo hojii isin gadhiisa waan ta'eef isin dabbare argeera maaliif viiyuun kiyya hedduu qannaseera laaluun istaniirtanii dhiifama wajjin warri viidiyoo kiyya gadhiitan hundi keessa laayikii godha isin jechaara firdoosa maamilleen firdoosa fi rayyaan jechuudha laayikii gochuun irraanfatina isin jedha daawwattoota kennaa ani firiiduma akkuma argitan kana kun wajjin kilaasii keessa hin jiru waan ta'eef nuuf ijoollee teenuchaa waan ta'eef akka feenitaa jirra jechuudha daawwattoota kennaa dhiifama isin jecha. Warri jaarsa keessa biran jirallee akka jaarsa keessa biran galtanii haala kanaan fataa jettan abdii qaba isiniin jedha daawwattoota kenna rabbiin nama dalagatee gara maatiifiitti galu isin haa taasisu isiniin jecha oolmaa kenna ka guyyaarraa haala kanaan firaaraa haa jechaarra jechuudha guyyaa hudiiti guyyaa ijoolleen hudii dabre hudii kana osoo hin taane hudiin kun boru guyyaa ijoolleen iriftii qabanidha jechuudha daawwattoota kenna dhumarratti mootiyyoo meeshaa bareedduu takka. Uffata jechuudha uffata biyya alaatti irraa dhufte obboleettiin teennaa uffata bitee biyya sanarraa kaargoo kafalee hin dhufu nuun jennaan uffata bareeddu takka bibbinee fi shiita shaarbii uffata dhiiraa wanti isiin barbaadu binnee fi irraa asitti mootu kaameraan dalgana zoorseera dhiifama isiniin jedha daawwattoota kenna kanaa jecha hagachii haga dhumaan wajjin turaati ilaala gara keekee jennee jirra waa juusii wantoota adda addaa jennee jirra inni inni haga nuu dhufu haala kanaan fataa ijaarra jechuudha ijoollee wajjin rayyaan hedduu fataa ijaarra gadi ba'uu hedduu jaalata rayyaan hunda caala hundumaafiyyuu rayyaan nama miidiyaatti miidiyaa dhalatee waan ta'eef ta'uu danda'a bakka caacataa jaalata jechuudha mana keessa ooluun jaalatu guyyaa boqonnaa isa barumsa akka seenanii beeytanii du'aa naa godhaaf maashaallaa naa jedhan jechuudha ijoollee tiyyaan kun akkuma argitan kana keekiin dhufuu jammarteerti isiniin jedha daawwattoota kenna kunoo biyya keenya keessallee keekiin haala kanaan bareechanii miidheessanii hojjetanii gurguran akka isin barbaadaniin jechuudha haala kanaan muraadhaan gurguranii muluu isaa bakka tokkotti osoo hin taane yaalla isin nyaachisadheen abbaa itti taphataa afaan bansiisa haala kanaan gurshee jira jechuudha daawwattoota kenna osuma hojjettu osuma lafaanillee guyyaa takka ijoollee ofiillee yeroo ofii kennuun dirqama namni yoo ofii isaati fayyaa qabaate yeroo ofii kenne yoo mataan isaa raahaa qabaate dalagaan isaallee dalagaa bareeda taate jechuudha. Kanaaf jecha haala kanaan gadi baane isin jedha daawwattoota kenna haga nama viidiyoo kennan wajjin turu hin irraanfatinaa sheer laayik sabskiraayib gochuu hin irraanfatinaa isin jedha warri meeshaa barbaadan immootu meeshaa mukaa keessattuu meeshaa farnichara arabiyaa milliisii ofii kenna hojjenna waan ta'eef qulqullinaan meeshaa tokkoffarraa hojjennee bakkaan isinii kenna warri immoo meeshaa nu biratti hin argamne illee barbaadan meeshaa kamuu waan Itoophiyaa keessa jiru kamuyyuu jechuudha bakka jiru dhiyeessinee meeshaa keessanii wajjin walti viidiyoo hojjenne bakkaan isinii ga'uudhaaf mana keessanii isinii ga'uudhaaf qophiidha isin immoo tuyyuu gara wasaappitiin dhuftanii naa dubbisuun irraanfatinaa isiniin jedha daawwattoota kenna warri immoo meeshaa narraa bitattanii waggaa tokkoffaa jaajaa torba osoo mana dubbifnachumaan baddan kottaa deebi'aa na dubbisaa isiniin jedha maaliif nullee dalagaadha malee akkanumatti isin jennee meeshaa nama tokkochaa waggaa dheeraa kaa'u osoo hin taane dalagaa dalayna jechuudha daawwattoota kenna yoo kanama tokko jalaa baafne kanama tokko hojjanna kanaaf jecha haala saniin dhuftanii dubbisuun irraanfatina isiniin jedha daawwattoota kenna sheer laayik sabskiraayib godhaa isiniin jedha ammallee irruma deebi'ee hin irraanfatina viidiyoo namni kun tokko yoo laale namni laayik godhu nama 400-500dha taayuun qabu laayikiin nu fayyada waan ta'eef isin raawwan balleessu akkuma viidiyoo argitanii laayikii tuqaa isiniin jedha daawwattoota kenna asitti mootiyyoo buna aananii jechuudha yookaan immoo maal jedhamayyuu Makkaatoo markaatoo jedhamayyuu akkasiniin jedha daawwattoota kenna isa dhuguudhaaf nu fidanii sukkaara xiqqataa irraa harallee guyyaa bashannanaatiin dhaamsa kan nutti dhaamtinaan hin jedhina maaliif
wasaappiin kiyya badee deebi'a maaliif waan namni itti baay'atuuf isin immoo tuyyuu nan dagattanii jechuudha lakkoofsi kiyya yeroo kamuyyuu yuutuub irratti guyyaadhaan viidiyoo gadhiisuu dhiifna malee lakkoofsa keenya maxxansaa jirra warri meeshaa na biraa qabaattanii maqaan keessan na biraa badee yookaan immoo wasaappiin kiyya waan qayyarameef ani isin dhabe jiraachuu dandeetta waan ta'eef warri meeshaa na biraa qabdan akka malee narraa hin turinaa deebi'aa na dubbisaa daraa keessanii amaana nama cannayti yoo isin dhabee wasaappiin badee haala kanaan jedhu jechuudhaan hedduu natti dhagama hedduu cannaqama kanaaf jecha deebitanii na dubbisuun irraanfatina isiniin jecha haaluma kanaan maammee fi rayyaan mi'anaa nu lamaan bicha wajjin deemanii ofii lamaanii kun haala kanaan wajjin fotoo wajjin viidiyoo waraabama wajjin babbashannanaa jiran jechuudha du'aayii godhaa fi maashaallah jedhanii rabbi akka isaan guddisa qura'aanan bakka guddaan argaan barbaada bu'aa bayii hedduu wanni ba'uuf ilmi namaa ilma ofii guddifachuuf ilmi isaa akka bakka guddaa ga'uuf jechuudha rayyaan hedduu amaxanyaadha akkuma isiniin jedhe argitanii karaa makiinatti irratti illee harkaa baya kana fakkaatanii jedha walumaan keenya guyyaarraa Mirayyaa kadir kaameraamaanii ta'e fuuldura jira waan ta'e isa bira dhaquudhaaf haala kana jalaa fiigaa jira hundumaa huyyoo walumaan keenya kabashannanaa kana fakkaatanii jechaadha otota keenya uffata hedduu bareedaa ta'ee fi meeshaa aadaatiif masoobii na biraa qabdi isiniin jedheera obboleettiin teenya tuni guyyaa galtu osumatti manna haara nurraa fudhattee nu bira tarte jechuudha warri eessa jirtanii sirtan adaamaa keessatti yeroo baay'ee adaamaa naannoo asallaa manna haara migiraa jedhamee naannoo beekamu jirra jechuudha otota keenya warri meeshaa xiqqaa qabdan nu bira wayituma galtan asuma fudhattanii deemuu dandeettan jechuudha manna haara dhiyoo jirra waan ta'eef akkuma argitan kana masoobii biddeenatiif ka daabboo daantelii isaa wajjin meeshaa aadaa malee akka ta'ellee aadaa oromoo osumaa ta'uyyuu naannoo kam akka ta'e ifa naan taane jechuudha meeshaan aadaa kun asitti immoo mullifsii dhiiraa shiita shaarbii wajjin ka dubartii gadi harkaan fuudhee sin agarsiisaadha jechuudha mullifsiin kun kana nama 10ti haala kanaan murree qopheessinee fi jira jechuudha biyya san irraa osoo fiddee kaargoo qaba bu'aa bayii qaba jechuudha boolee marra haga hadaamatu gad dhufuuyyuu makiina nuyi kiraa nama gaafata jechuudha haala kanaan isin qallaalimatti shaantatti guuratte akkuma nama achi fideetitti warra isiiti qoqqooduudhaaf jechuudha akkuma argitan kana qamisii hundaayyuu shaarbii isaa maach goonee fi jira jechuudha kun akkuma argitan kana adiin kun gurraachi kana wajji maachidha kun akkuma argitan kana shaarbii gubbaatiif jala walitti maachii ta'ee jira jechuudha viidiyoo illee yoo sirriitti isinitti mul'atin dhiifama isiniin jecha adiin kun illee kana wajji maachidha haala kanaan qopheessinee fi jirraa isillee hedduu irraa gammaddee fudhattee gara warra isii galtee jirti isinillee warra haala kanaan barbaadan isinii qopheessuu dandeenya warri meeshaa guddaa barbaadan kamiyyuu walumaa galatti jechuudha isinii qopheessina isiniin jedhaa gara keessatti nu dubbisuun irraanfatina amma viidiyoon kiyya gara xumuraa deemaa jira waan ta'eef daawwatta keenya haga ammaan hojii turuu keessanii guddaa isin galateeffadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu